jiraachuun madadhamanii lafa oolaa. Namoota baay'een baattanii jechaan naa baaftu. Zayitiin mataa jiran taadhaan namoota kana. Waatu itti ulfaatee yarbatee lafaannaa. Maaltu akkatti bu'u hin beekaniya. Maaltu akka gursuus hin beekani. Maaltu akka darbatee lafaannaa hin beekani. Humna waa'ee dhaggeeffachi godha. Nama baay'eedhaaf kanaa buurtu. Nama akka nama nagaatti amma calli malee dhaabatu. Nama nagaa bakkaatti amma dhaabbatu. Amma abiddi ho'itti dhufedha. Darbattamee lafa dhaala. Ololololaa. Dhaabbachuu dhaabbachuu nama baay'ee. Dhaabbachuu 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 danda'an namoota baay'eedha. Ala dhaabbachuu danda'an waraansa kalee halkan rafteen bultu. Ala namoota baay'eedha. Gurraachaas baadhaa bira gaala. Bira darbatee lafaan dhaala. Namni gaafa harka keessaa kufu balaan lafaan ga'a. Qabaa yeroo qaba. Balaan lafaan ga'a. Nama harka keessa mirga koo irraa abidda, fuuldura abidda, gama sana abidda, dargaggoota irratti abidda, haadholii irratti abidda, haadholii irratti abidda, abbootii irratti abidda, abidda kana manti sibadhu abidda ilaala baadha baasa gargaara baadha baasa abidda armada baadha baasa abidda nama kudha jaan laala nama kudha jaan baatirii qabatee waan adda adda baay'ee keessa barbaada baatirii qabateetu akka nama dukkana keessa baatirii qabatee waa barbaadu namoota kudha jaa barbaada baay'inni namoonni waraan fudhatu namoonni gurridaa qabu inni namoota nama furmaata qabeera namoota iddoo baay'ee dhaqanii yaalamanii iddoo baay'ee dhaqaniitu kana godhanii kan ta'an namoota ta'anii biyya eeggachaa jiran namoota abdii qusannaa guddaa keessa jiran kana booda dhugumaanatu fayyaa kana booda dhugumaanatu gargaarama kana booda dhuguma waaqayyo yaadata namoota jedhan utuu waaqayyo gooftanarra barbaadee isaan argatu guyyaanarraa biyyaa yaadamee isaaniif utuu waaqayyo biyyaarraa hidhaa isaanii hiiku utuu biyyaarraa waaqayyo qaba isaanii fayyisuu utuu biyyaarraa waaqayyo yaaddoo isaarraa isaarraa soogalachiisu natti mul'ata nama kudha ja'a dhaabbachuun danda'an oola baadhaa baasa abiddaa jajeera qabaala dadhabsiiseera namoota baay'eedha dadhabsiiseera ela au lafaan go mighty name of Jesus Christ au lafaan maqaa guyyaa tachi guddaa namoota ulee boora go nama tokko lafa qarqara ugaas as lafaan naqiisa ishee as nama tokko gaaf nannaafisaayidha maara lafa nama sumutee qaba kana dhuunfiisa afaan jaa maaqanii seeqanni tufe waaqayyo sagalee hin bada makanya lafa utaalee naagalcha Allamo mata ate kaate apa mana keessa Musa wala na gano bala na balaw What mecha Dani la kabla siapa sih? Waktu pernah mau ikut. Waktu pernah mau ikut siapa? Mata ni kecil kamera. Ya udah mana mata ni cuma apa namanya? Mata ni waktu aku tu cuma ada kursi berbeda waktu ada suras. Kaisa mata ni berbeda kan? Bikin makan ke? Bukan bikin aku ke surga berbeda makan kosta. Nabi darah berbeda dari dia mana tiada lupa. Mata ni kita akan sebenar. Sa pangkalatan. Ishi. Nanyal. Ishi. Nakaibolo ko magalak. Ishi. Amo kumanabot. Meke memang. Ama jelas kan? Yes. Berechi. Mele ke kasih dia muda net kerana. Dia muda tahu. Di kamar mau berechi. Dia berechi loh dia. Dia berechi mereka tertanam sih kena kasih. Udah nikah aku iya boleh besar. Amat कैसे आ रहे? तुझू तो समाधान के किसका कर तुम्हें का कबीला है? तुझू देखिए हमारे रोड के मात्र चलेगा देखिए हमारे रोड के मात्र चलेगा pagi dan nanti dapat का कबीला है क्या? tujuh तुझू
Saya waktu aku ini nama kisah sudah naga nama dia bisa gambar citra macam citra wakil dalam minta. Apa mana kau jual ikan tengah belum? Ikan tengah belum? Anak kasih kaya nak kita kena hai sia. Siapa mana kau diputar kasih naga busia. Siapa mana kau diputar setan furniture kasih wakil dia. Iya rakan kasih naga bos tembok perici cabera. Bagai gambar deh. Amin. Ilmu muak isi jendela. Amin. Matanya kan sudah tutup cita di sini tanah cuci. Wakil keluar kasih si banera. Amin. Bagai gambar deh. Amin. Hamba ilmu nama kita kalau nanti bawa ilmu nama berapa satu. Karena berarti atas berhati waktu desa. Amin. Karena anda boleh jadi cuci udah Yesus. Amin. Karena anda boleh jadi kalau foto bakal Haleluya. Berfirman haleluya dah. Bagi kembali negara lagi.